بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتم توتا كبجم توتا هردوفتوتا سكنتا كنا كنتاتا حواسا كينا كمسلمة أكسمس جالتم توتا كبجم توتا هردوفتوتا سكنتا كنا كنتاتا لمي وان كينا ورامنتي سلام ماتين الجرتان الشما هركفون اسنين جرا بروم سكينا اتفوفات كتا تقفاجا قويا حتى اسنف كبدي دفجرا أكما بكمو غافي مرقا سن مالي دا كنجرو كتا تقفا لما فاكيستي تقو يالي جرا دلدل سيران على مقان بيوتا كينا مقان بعيسى يسوس تججيرودان مقان بموسى موسى تججيرودان مقان بإبراهيم أبراهيم تججيرودان بيا كيساف بيا على تججيفمو أكن الراد أبتو غافتو تاججودا أكما بيكمو نبيون نكون نامني هندو كي يجرا yoo dhugamaan kiyya kan jedhee ragaa fidatuu danda'u jiraate hawaasa muslimaatiin alatti nabi Iisaan Yesuusitti jijjiirame, nabi Muusaan Muusetti jijjiirame, nabi Ibraahimiin Abrahaamitti jijjiirame muslimaa miti. Amantiin jaraa kiristaanaa, amantiin jaraatiif kiyya tokko namni jedhu yoo jiraate ragaa haa fidatuu carraa jedhu warroota lammiiwwan kennaa amantii islaamummatiin ala jiraniif akka kennaa turre ammas carraan kun akka itti fufuu irra deebi'ee isi yaadachiisuu barbaada. Hayyuu wayittuu maal jedhee hawaasa Oromoo saba badhaa, saba hayyuu, saba guddaa, jaarraa dheeraa fi maaltu gabrummaa jalatti isaa kuffisee jedhee tokko gaafannaan hayyuutu hayyuu gaafate. Hayyuun gaafatamillee deebii ajaa'ibaa deebise. Hawaasni badhaan, hawaasni guddaan, hawaasni hayyuuf hayyoo mallee qabu. Wanni gabrummaa jalatti jaarraa dheeraadhaaf isa kuffise. Hawaasa arjaa, hawaasa gara laafissa waan ta'eef mirga ufii irratti achi hiqii malee, achi siiqii yookaan achi hiiqi jechoo malee ka'i jechoo waan hin beekneefi hubadhame. Hawaasa kana wanni gabrummaa jaarraa dheeraa jalatti isa kuffise dachima ufii qabutti, qabeenyuma ufii irratti, mirguma ufii irratti achi hiiqi yookaan achi hiiqi, achi siiqi jechaa malee dhagaa balii malee tanasii kana hin beeku. Gara laafessa hawaasaa eegana ammallee garaa laafu waan taateefi. Gara laafummaan isaa sun qabeenya isaallee isa dhabsiisee, haqa isaallee isa dhabsiisee, haqa sadarkaa isa mataa isaa dhabamsiisuutitti isa geessee jedhe. Egaa gaafii kana wanni nuti gaafannuuf namni mirga ofii irratti, haqa ofii irratti, haqa kiyya jedhee yoo ifatti kan dubbanne taate haqa ofiillee dhabee ofillee dhabaa jechuudha. Kanaaf akka haxxi yookaan dhugaan kenna hin dhokanne, dhugaan nabiyyoota kennaa hin dhokanne, maqatu jijjiirame malee, nabi Iisatu Yesuusi jijjiirame malee, nabi Muusatu Muusetti jijjiirame malee, nabi Ibraahimitu Abrahaamitti jijjiirame malee, nabiyyoota garagaraattu maqaan isaanii jijjiirame, dhugaan isaanii micciirame malee, dhugaan jiru eegana ammallee maqaa nabiyyootaa jijjiiruudhaan, dhugaa jaraa micciiruudhaan ittiin daldalamaa jira. Namni nabiyyoonni kun kiyya, isaanan kunniin kiyya jedhu yoo jiraate ragaa fidatee ragaa saniin injifatuu danda'a jechuudha. Egaa kutaa dabarsine keessatti waa tokko laaluun kennan yaadatama. Warroonni amantii islaamummaatiin ala jiran akka addunyaatitti jechuu ni dandeenya. Nabiyyoota maqaa jijjiiranii, dhugaa san micciiranii, ka ofii fakkeeffatanii ittiin haasawan malee nabiyyoonni kunniin amantiin kiyyaaf amantiin nabiyyoota kanaa kenna tokko namni jedhu muslima malee gonkuma dachii duniyaa tanarratti hin argamnellee ammas hin jiru fuulduratti illee argamu jechuudha. Muuseetu kiyya, Abrahaamiitu kiyya, Daavidiitu kiyya, Solomooniitu kiyya, Jaakoobiitu kiyya, Joosefiitu kiyya, Iyesuusiitu kiyya jedha malee amantiin kiyyaaf kan nabiyyoota kanaa tokko namni jedhu hin jiru. Inumaayyuu warroonni amantii islaamummaatiin ala jiran nabiyyoonni, nabiyyaatochi tsaadiqaanochi, nabiyyoonni ummata gaggaarii, ummata filatamaadha malee amantiin qabanii jedhan. Garuu gama birootiin
warri amantii hin qabne hundi isaatu warra ibiddaati. Ragaan mul'ata 21:8 irratti argamu kan agarsiisu. Kanaaf walumaa galatti deebii hin qabanii jechuudha. Kanaaf amma wanni nuti itti aansinee gaafannu warroota lammiiwwan keenya warra amantii islaamummaatiin ala jedhan Yesuus maaliin keessan ta'e? Yoo amantiin keessaniif amantiin Yesuusii tokko hin ta'ini, yoo amantiin keessaniif ka Musee tokko hin ta'ini, yoo amantiin keessaniif ka Abrahaamii tokko hin ta'ini, amantiin keessan yoo tokko hin ta'ini, nabiyyoonni maaliin keessan ta'an? Isintu amantii qaba malee nabiyyoonni amantii hin qabanii? Gaafii ammas itti aansina. Isinoo amantii qabduu jennaan warroota lammiiwwan keenya warra amantii islaamummaatiin ala jedhan kan nabiyyoota irraa amantii mulqan yeroo nuti isaan amantii qabanii laata jennee gaafannu maal jedhan? Nuti amantii ni qabnaa jedhan. Hanga maaliititti? Amantiin kan kee amantii dhuga'aa, amantii sirrii, amantii rabbiin irraa sii kenname ta'uu ragaa qabdaa jennee yeroo gaafannu deebii itti dhaban malee haga gaafii kanan gaafatinitti warroonni islaamummaan ala jiran hundi isaanii jechuun ni dandeenya. Nabiyyoonni amantiin qaban jedhaa ofii ammoo amantii ni qabnaa jedhan jechuudha. Ammas gaafii kenna itti mufuufna. Gaafii afuraffaa. Nama amantii qabutu caalamoo ka amantiin qabne caala jennee gaafanna. Yeroo kanallee maal nu deebisan? Nama amantii qabu caalaa jedhan. Hubadhaa, xiinxallaa hawaasa kiyya. Akka yaada isaaniititti warri amantii islaamummaatiin ala jiranitti jechuudha, akka warra kiristaanaatitti isaantu amantii qaba malee Yesuusillee, Museenillee, Abrahaamillee, Daavidillee, Jaakoobillee nabiyyiin tokkoyyuu akka isaan yaadanitti amantiin qabu jechuudha. Gama birootiin maal jedhan? Nama amantii qabutu nama amantiin qabne caalaa jedhan. Eegaa yoo akkana taate yoo namni amantii qabu ka amantii hin qabne ka caalu taate, yoo isaan amantii qabaatan, yoo Muusaan amantii hin qabaanne, yoo Abrahaam amantii hin qabaanne, yoo Yesuus amantii hin qabaanne akka yaada isaaniititti maal jechuuf deemarree? Isaantu Yesuusillee, Museellee, Abrahaamiinillee, Daavidiinillee, Jaakoobiinillee waan nabiyyi jedhame guutu isaantu caalaa jechuudha. Kanaafuu wanni nuti gaafannu maali? Amantii ofii kennitanii nabiyyoota irraa yoo ka mulqitan taate, nama amantii qabutu nama amantii hin qabne caala jettanii yoo ka amantan taate, isintu nabiyyoota rabbii caalaa jennee gaafanna. Yeroo kanas deebii isaan gama tokkoon deebisan ka gama tokkoon deebisan waan wal faallessuuf hardi opereeshinii gaafii dhugaa jirtu isaan ittiin hubatuu danda'an itti aansinaa jechuudha. Gaafiin sunillee gaafii jaffaarra dhiyaattu kana. Nabiyyoonni rabbii amantii hin qaban, Yesuus amantii hin qabu, Museen amantii hin qabu, Abrahaam amantii hin qabu, ebalullee amantii hin qabuun duratti hiikkaan amantii jechuu maal akka ta'e beeku laata? Irra hedduun warri amantii islaamummaatiin ala jiran ebaluu hin qaban, ebaluu hin qabu. Nabiyyoonni rabbii amantii hin qaban jechaa malee hiikkaan amantii maal akka ta'e hin beekani jechuun ni danda'ama. Maaliif? Namni hiikkaa amantii beeku nabiyyoota rabbii irraa amantiin mulquu waan taateef jecha. Hiikkaan amantii maali laata? Hiikkaan amantii amanuu akka ta'e, hiikkaan amantii gabbaruu akka ta'e beekuu laata? Mee ragaadhaan haa ilaallu. Qabxii tokko tuqaa 8 jalatti hiikkaan amantii maaliidha? Akka waliigalaa hayyoonni addunyaa lafa kaanitti according to Oxford Dictionary, Free Dictionary, dictionarywan kunniin kan barreessee hawaasa muslimaatii miti. Hubadhaa. Amantii jechuun jedhan good faith. Amantii jechuun akkaataa Oxford Dictionarytitti the belief in and the worship of superhuman controlling power, especially a personal God or gods. Qaamuus Oxford maali? Diini jechuun al-iimaan bi'ibaada. Iimaanaa fi ibaada. Kana jechuun maali? Amantii jechuun amanuu fi waaqeffatu yookaan gabbaru. Kanaafuu amantiin yoo amanuu taate, amantiin yoo gabbaruu taate, hiikkaan amantii belief in the worship amanuu fi gabbaruu yookaan amanuu fi waaqeffatu yoo taate, nabiyyoonni hin amanne, hin waaqeffanne haala kamiin nabiyyoota irraa amantii mulqanii ofii ammoo amantii ni qabna ofiin jedhan laata? Kanaafuu amantii jechuun the belief in the worship of a superhuman controlling power. Kanaafuu amantii jechuun amanuu yoo taate, gabbaruu yoo taate, ulaagaalee kana nabiyyoonni hunduu guuttatanii jiran jechuudha. Egaa qabxii itti aanu ammasitti hufnaa.
nagaa keessanaaf jiraadha.